Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kana waraabuun koo jaaladhe osoo hin taane dirqama jireenyaa waan ta'eef tarii video kana isa dhumaaf waraabata isa jalqabaatillee. Egaa har'a waa sadii isinitti dubbachuuf an dhufe. Tokkoffaan abdiin suuraa mana yaalaa keessa ture nutti mul'isaa jira, poostii gochaa jira, fayyee jira, nagoomsaa jira namoota jedhaniitu dhaga'ama miidiyaa kanarraa. Mormi koo kun amma bulaa deemuun na jabaachaa, amma bulaa deemuun na qaami koo akka kanatti jira jechuudha. Sarjirii kan barbaadu morma koo kana akkasumallee gurra koo kana akkasumallee iji koo bitaan kun baay'ee na rakkisa jechuudha. Amma bulaa deemuun moo jabaachaa dhaqna ta'aa gatii deemuu fi yookaan sarjirii ta'ellee asiin gatii jabaachaa deemuuf sababiin isaa morma koo kana naanna'ee hunda isaarra jechuudha. Miila koo kanarraati fuudhameetu gogaan irratti hojjetame jechuudha. Gogaa haaraan kun baay'ee wal harkisa achumatti jabaachaa deema socho'u taanaan hin jabaata jechuudha. Anammoo ofirra galagaluullee hin danda'u. So kanaaf hatattamaan utuu yeroo hin fudhatiin akka yaalamuuf warri deeggarsa naa gochaa turtanis galatooma. Ammallee warri deeggarsa naa gochuuf jettan hatattamaan akkasiin naa gootan kabajaa fi jaalala obbolummaatiin isin gaafadha jechuudha. Faalaan keessa jiru kana fakkaata jechuudha. Itti aansuudhaan inni lammaffaa viidiyoo kana waraabuuf kan dirqisiise namoonni nama dhuunfaa kamirratti maallaqa maqaa kootiin gashitan maallaqi keessan saantibii tokkollee na bira hin geenye namoota kana tokko tokkoon gatii walitti deebinuu fi inshaallah amma tiitoof gochuurraa ofirraanfachiisu dhukkuba koo ofirraanfachiisuu yaadduuf cinqee ofirraanfachiisuu gatii jiruu fi amma maqaa namaa dubbachuu hin barbaadu. Yaala koo booda garuu inshaallah walitti deebina. Isin warri maallaqa ergitan rasiitii keessan na erguun dagatiina, warri na ergitanis jirtu galatooma. Warri gocha kana raawwatan immoo hundumti isaanii yaala koo booda gocha isaaniif gaabbuu akka isaan danda'anitti gara hawaasaatti finnee irratti dubbachuun hin danda'ama jechuudha. Rasiitii keessan karaa telegiraamii 919533120 jedhu irratti nu erguu dandeessu jechuudha. Rasiitii keessan isin warra galataati. Garuu maallaqi keessan karaa kamiinuu nama dhuunfaa eenyuun ta'e eenyuun karaa nama dhuunfaa tokkollee maallaqii deeggarsaaf nu bira ga'e tokkollee hin jiru jechuudha. Inni sadaffaa fi inni dhumaa dirqamsiisee waan harana fide akkuma beekamu hospitaalii biyya keessaa Keerlaand riferii naa barreessee ture jechuudha. Riferiin kunis biyya Turkiitti ilaalamee qorannoo erga gaggeeffame booda yaalii qof wanti taasifamu performaan naa deebi'ee ture. Performaan naa deebi'ee ture maallaqii isaan na gaafatanii doolaara Ameerikaa 55,400 yookiin immoo qarshii Itoophiyaatti miliyoona 10. Kana jechuun qarshii muraasa qofa naa hanqataa jechuudha. Egaan akkuma beekamu amma kan nu irra jirru gara miliyoona 4 wayiidha. Gara miliyoona 6 nu hanqata jechuudha. Isa kanaaf namooti rabbi isin laaffise, namooti waa rabbi waa isin bira kaatee deeggarsa keessan haalaan deeggarsa obboloota koo, deeggarsa obboleettii koo haalaan yeroo ammaa kana gatii na barbaachisuu fi akkana cina dhaabbattan kabajaan isin gaafachuu barbaada. Kanaaf qarshii miliyoona 6 jechuun namoota baay'eef yoo walitti dhufaniif xiqqaadha. Anaaf garuu ba'aa guddaa ta'uu danda'a. Kanaaf yaa obboloota ko rabbi hamaa kana fakkaatu, rakkina kana fakkaatu, adagaa kana fakkaatu isinirraa haa qabu jecha deeggarsi keessan, humni keessan yaadaan kallattii garaagaraatiin nu deeggaruun baay'ee waan na barbaachisee fi akka obboleessa tokkootti akka obboleettii tokkootti akkasiin na bira dhaabbattan kabajaan isin gaafachuun barbaada. Wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Viidiyoon sinima maraa bira ga'ee sheer godhamuu fi waan sana osoo danda'e deeqaa lamaan keessatti inni illee irra deebi'ee bakka namni kun jirutti osoo dubbatee ibse jechuu barbaade. Maaliif namni uf qopheessa waan ta'eef yoo danda'e dubbachuu dandeenya jechuudha. Kanaaf yaala isa barbaachisa. Waan dubbachuu dandeenya abdi. Inni dubbadha eeyyee galatooma jazaakumullahu khairan. Waan san keessa dubbate sana hawaasni kun dhagahuu qaba jechuu barbaadeeti. Ulfaadha. Dhugaa dubbachuu fi jalqaba irratti hawaasa rabbiin obbolaa godhee na badhaase uummata musliimaa hundayyuu baay'een galateeffachuu jaalladha. Uummata musliimaa hundayyuu baay'een galateeffachuu. Kallattii garaagaraa keessatti yaadaan qaamaan waan hundaan na cina dhaabbatanii na jajjabeessanii haga har'aatti utuu nan nuffiini namootni na wajjin turanii rabbii jazaa keessan haa kafalu jechuun hin jaalladha. Itti aansuudhaan immoo dhugaa dubbachuudhaaf dur gaafanii fayyaa ture nan hojjedha, nan ba'aa, nan gala akka nama tokko bakka madda galii mataa kootiin qaba. Namoonni na beekan ni jiranii
Ustaas Abaazaar faa, Ustaas Maadiin faa namootuma wajjin ooludha. Chaalenjii gurguddaa hedduu keessa nama darbee garuu nama dhokfate jiraatudhaani. Batalee Abaazaar sirriitti na beeka. Biqinaatoo wajjin hojjennu kun daa'aadha waan ta'eef hojii gaarii qaamaan mul'atu, ijaan mul'atu hawaasi kun akka arguun barbaada malee wantoota an keessa jiru namni akka argu tasallee hin barbaadu. Daawaa jechuun afaan qofaan osoo hin taane jireenyaan illee gatii ta'ee fi waan gaarii naa ta'e qofa namni akka arguun jaalladha. Kanaaf jecha waa hedduu dabarsee waa hedduu danda'een waa hedduu baadheen sadarkaa kana ga'ee isheen kun garuu xiqqoo ishee natti ulfaattee humna koo gararraa taatee hawaasi koo akkanaaf dubbatuuf fedhii kooti. Waan baay'eedha wanti hojjetame wanti darbame waan baay'eedha. Already abdiin kaleessaa dhugaa dubbachuuf hin jiru. Amma abdii isa gurraan qabnetu jira. Abdii isa fuulli isaa badeetu jira. Inshaallah waan rabbi naa jaallateen hin jaalladha. Waan rabbi naa fedhe nan fedha waan ta'eef hin deebi'a. Hundumtuu harka rabbii jira balleessuunis tolchuunis. Harka rabbii akka hin jiru immoo nan amana rabbii koorraa abdiin kutadhu. Kaleessa IC keessatti gaafa hin jiru. Gaafa namni tokko na bira hin jirre du'a keessaa sana fuudhee akka nama isin wajjin dubbadhu kan na godhe rabbi har'as bifa koo haala koo hundumaa sirreessuu akka danda'u ni amana. Dhugaa dubbachuudhaaf namootan kaleessa wajjin ture gaafan argu imimmaantu na dursa jechuun nama waan ta'eef wanti natti dhaga'amu hedduun ni jiraata. Nama hundumaatti immoo miira ofiin ibsatanii alhamdulillah fayyaadhaan jedha. Akka carraa yaalaaf gaafan boo namoonni karaa irratti na argu. Abdiin fayyee karaa irra jira naan jedhu. An garuu yaala koo hordofuudhaaf hospitaala deemee gaafan galuu dhiqadhee madaaqu maal ta'e gaafan galuu. Anillee akkasitti tafaa olanaa toluun namaa natti tola abdiin fayyada naan jechuun natti tola. Anillee fayyada jedheen ofitti hima. Amma garuu wanti jiru rifeerii naa barreessanii hospitaala biyya keessaa Turkii irraatii performaan naa deebi'ee jira. Performaan naa deebi'ee qarshii doolaara Ameerikaa 55,400dha. Qarshiin kun immoo humna koon holiidha dhugaa dubbachuuf bakka hojii koollee gurguree qabeenyaan qabu kamiyyuu waan mana keessaas baasii gurguree yaalamuudhaaf yaaleera. Beeka Sultaan Alkeeriin beeka Abaazaariin wallaahi guyyaa tokko qarshii 40,000 qaba shaashamannee sagantaa futuu deemaa jirru kaashii baadhee deema jechuudha qarshii 40,000 kadhataa futuu irruu dubartoota karaa irraa rakkatanii futuu daa'imaa futuu wallaahi gaafa shaashamannee ga'u qarshii 40,000 sun na harkan jiru. Kana warra na bira jiru beeka warra akka Sultaan fa'aa Ustaas Maadii fa'aa Abaazaarii fa'aa beekani kun iddoo namni jiru tanaasaa jira waan ta'eef ijoollee shaadaa qabatan namoota lakkoofsa hin qabne kan mana kiraa irraa kaffalu kan gargaaru kan ba'aan isaanii hundumtuu narra ture kana bareechanii namoonni as keessa jiran beeku. Har'a immoo carraan akkas ta'e waan jechuun waan nama salphatu jira waan ulfaatu jira. Maallaqi kun maallaqa guddaadha. Yoo walitti dhufne garuu waan xiqqaadha waan ta'eef mormi koo baay'ee na dhukkubaa amman of gajjachuu dadhabutti amman ofirra naanna'uu dadhabutti amma kunoo Suudii Jamaal fana bira jiru na arganii qaamaan kun na bira bulannee wajjin jirra jechuudha amma. Gurri koo bitaan irra hin jiru iji koo bitaan na rakkisa. Kun immoo waan hojjetamuu danda'udha. Hospitaalillee hojjetamuu danda'a jedhee waan itti amaneef maallaqa kana murteessee asii as nuu deebisee jira jechuudha. Nama qalbii qabuuf abbootiin qabeenyaa musliimii qabu namni 10 yoo jiraate kun omaayyuu amma kanarratti nama naasofsiisu. Kana jedhee haasa'uun hin danda'u waan akkasii haasa'uu hin danda'u nama gargaaruutti hin gammada. Anoon beeku kanarraan kana fi alhamdulillah rabbii koo waan naa jaallate nan jaalladha waan naa kenneera. Isatu kenna isatu fudhatasi waan narra geemu waan nabii ayyuu bira ga'e hin caalu waan salphaadha waan xiqqaadha jechuu barbaadeen waan yaalamudha waan fayyudha. Rabbiin koo kana fayyisu abdii irraa qaba. Kanarraan kana fi haasawwan amma wanni kun wanna beellama qabamoo Ardalleen hin danda'a. Gatii maallaqii bakka sana nuun geenyeef nama maallaqa waan qabuuf taa'aa jira malee ardalleen hin danda'a pirooses gochuun.
Abdi qarshiin sana gamta kasii irratti nu himi. Qarshiin sun naannoo gara miliyoona 7 waliin irratti akkasi. Ati amma waliigalatti piroosesa kan keessan deemtee fixattee dhufuudhaaf miliyoona 7 heeruudha. Akkasi eeyya. Tamam. Qarshii isaan nu gaafatan gara miliyoona 10 waliidha. Maallaqa Itoophiyaa. Nagastaa 55 jiru gara 10 fi waliitee 10. Jijjiirama qabda ammoo fi. Alhamdulillah. Jechuun gaddarra kaleessarra haalli gaariimadha. Akka barbaade ta'uu dadhabusii. Alhamdulillah. Rabbiin waan hin yaadamne keessa na baasee. Wallaahi waan sammuun namaa amanuu hin dandeenye hedduutu darbe. Arrinaaf guyyaa gaariidha jedhee yaada namootaa fi namoonni arganii baay'ee si dhukkuba naan jedhu naannatti hin fakkaatu. Anaaf guyyaa gaariidha. Kinaatu guyyaa baay'ee ulfaataa gatii dabarseef guyyaan har'aa gaariidhaan jedha. Alhamdulillah. Doktora viidiyoo banadhaati. Maallee maamallee rabbiin nu argisiisellee nu galatoomfadha. Kararra deemu jira. Hin bahee gara masjidaa deemu jira. Laftillee rooba saniif banuu dhabe kararratti natti hin dhiiftu jarri. Goleessa keenya fatanaa sahaabaan Bilaal fa'a fatanaman. Yanfa warri gurgurtaani kana bilalsee maafiyaa isaa guutuutti Sagaleen isaanii anumatti hin dhaga'amu moo nama hunduma bira? Ni mummura sagaleen isaanii. Mummura rooba keessira yaada ni mummura neetwoorkii na fakkaate. Okay, sagaleen isaanii baay'ee kukkute. Doktora dhageettanii seenaana doktora. Isin nan dhagaa sheek. Bismillah alhamdulillah salatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Awwala rabbii keenya galatoomfannaa rabbii imimmaan teena nurraa haqee adda sagalema isaatu nu dhageessisi as fide. Yeroo dheeraa booyaa ture. Namni wal qoodaa. Namni amantaa islaamaa keessattuu hedduu wal qooda galtee galurratti. Laakiin galtee abdiin irra galtee tokkoo namaa uduu waliin qoodin islaamni illee hatta kammaan amantaa biraallee yoo nama tokko qofa argean nama viidiyoon isaan tolle kana achi guutuu hawaasa kennaa asirraa ka isaa booyu malee hin argine. Jaalalata rabbitu namaa kennaa awwala nashkurullah subhaanahu wa ta'ala namni 600 akka ka asirtan kun rabbii kenna haa galatoonfannu rabbii haga kana sagalee isaan dhageessise. ربي مال جدا لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد جدا تن قدر ربي تتي سمودتي قدرت مدتي ربي إنما جالت فتن ما أصابكم من مصيبة إلا بإذن الله ورماني تكايسين انتو هيام ربي تي مليجا ربي أرقسيسين ونبسيسين جينا من هدوبوه nam tokko shee alii jedhanii biyya kana jira. Boo'ee guyyaa san. Ichi lamaan baduu keette. Hin beekullee namni suura margee namni sun. Hagum nu beennu kanallee hin beeku. Yaa Rabbii mimmaanuma nama kanaatiifuu nama kana lubbuu nu hambisi jennee booyaa oolle. Baga Rabbiin kanaan si ga'e. Baga haga tanaa fuura tante argine. Baga gammaddee. يا ربي وانا افتلي رانو كاسي ربي نوها عافي ربي سيها فيسو ربي سيها فيسو فيتين دلقا كيتي تديبو ربي بسلبا ديونا ما لجنان سي جرتو خنا فيسو ديسي سي انجر سي ارقم سي ربي كاليسا والله سي انجر بشان الراه بشان سن ديغا غودي ديغا سن فون غودي فون سن لفي غودي لفي سنتي فون ويسي وكسونا الإدامة لحمة فكسونا الإدامة لحمة جي ربي سبحانه وتعالى أما اللي سمين تكتين كيلومتر ميكا جيت سمي ميك الرارو بنوبوس ربي فقوكنا الله أكبر والله بالله ربي الندن عبدي نفيت
bakka keetitti illee yoo rabbi jedhe والله نعم yoo rabbi jedhe waan lubbuu teenna nu gaafatuun illee agatu muraasi jaa si yaalanna inshallah waan taatu إن شاء الله إن شاء waan الله takka shakka muraasi dhaamu yoo jiraate yaadde suni maali jennaan rasuulli rabbii alayhi salaatu wassalaam صلى الله dhaamsa عليه tokko وسلم namni fataname namni qormaatame uf dadhabee jennaan gaaf tokko maal jedhan beektaa rasuulli alayhi salaatu wassalaam inna ashadda annaasi balaa'an al-anbiyaa thumma al-amsalu fal-amsal nu'umiti bar irra caalaan namni qormaan irra wal ga'u eenyu ni jedhan nabiyyi rabbi alayhi salaatu wassalaam nabiyyoota rabbiiti jedhan eeganaa hoo warra isaan hordofuu jedhan duuba kanaaf yoo sabarre galteen tanteesi qofatti hin galle ati ufii dhibamteemi guutuu hawaasa islaamaatti dhibame صادقا guutuu oromootti dhibame hatta ati muqaaranaa irratti hojjettaa nama muqaaranaa irra hojjetu ijoolleen sila amantaa biroo irra jiran hin jaalattuumi si ammoo dhaabatanii si boo'an dhiiraa dubaraan asirratti Tumma hedduu mucaa kanarra jiraa jechuudha. As biratti gaafa gaafannu hammeenyaa fi miti gaafa gaafannu akka inni gargaaramuufi sinigalee miti. Kanaafuu amma wanti godhuu qabnu EBS irratti akka dhiyaatu godhuu qabnaa jechuudha. Sinigalee baankii amma maqaa keetiin maaliif baankiin hin banamini Saaliit? Maal jette? Akkaawuntii maqaa keetiin maaliif hin banatin? Omree kiyyaatu hin geenye hin geenye jaaniiti na didan dhuunfaatti naa baasu. Amma akkaawuntiin Ogguu takka eegime maaki nama dubbise. yaa gaayis maaltu jira ni beektan yaada mataa kiyyaati isinis yaada kannachuu dandeessu qabdanii. Akkaawuntiin akka maakiitti maqaa isaatiin banatee ummanni hedduun because anamma yoon doolaara 1000 isa gargaaru barbaade akkaawuntii namarratti waan yaadeen kan waan xiqqaan kan because isa bira gaafin ga'u rabbiitu beeka waan ta'eef akkaawuntii maqaa isaatiin banamee maaliif umriin isaa xiqqaa haa ta'uuf gaafa tokko hin fayyadaaf jechuu sinigalee amma wantiyyaa fudhan wantiyyaan gaafa gargaaramuu turte sanii umriin isii 18 turre jechuun maallaqa baasachuu hin dandeessu turre. Sinigalee garuu maqaa isiitiin gargaaramuu turre. Because maaliif gaafa guddattee gaafa umriin isii ga'e waan barbaaddetti godhachuu dandeessi. Akkaawuntii isarratti maallaqni gargaarame kun yaada maakiiti. Akkaawuntii isarratti maallaqni gargaaramee fi abbootiin qabeenyaa ammoo waan amma isatti gadhaabuu danda'an. Waan waggaa takka barumsas haa ta'u waan takkas haa ta'u namni ispoonsara ta'uu qabaaf. Okay? Manni barumsaa ijoollee tana maallaqa tokko malee barsiisuu danda'uu qaba. Abbootiin qabeenyaa waan isaan itti dhaabbatan, waan isaan itti jiraatan, ispoonsara tahanii fi maallaqni immoo gaafa inni guddate hojii barbaade banatee ijoollee tana guddisaa jechuudha. Namni arras gargaare boorsi gargaara jechuun miti. Namni maqaa namaatiin gargaaramu caala maqaa ofiitiin yoo gargaarame maallaqni guddaan wanti guddaan inni booru itti hojjetu danda'u bu'uu danda'a fi jechuudha. Sinigalee miti. So kana akka sirraa godhame. Akka meettanii yaada kanarratti gaa'is. Haasa'u jiranatti fakkaata Kaaleedii. Wallahi sabaaf sablammiit isa gargaaraa jira waan ta'eef waan namarratti namni waan guddaan gargaaru yoo kan kuma yaade 500 akkana godhee gargaara jechuudha. So waan guddaan irraa maqaan isaa egaa akkatti beekameefu namni seenuu barbaadan kottaa isin seensaa rakkoon qabu yaada keessanis ni fudhannaa yaada uummataa sokkee kottaa warri seenuu barbaadan illee seenuu dandeessan gaayisaa seenuu dandeessan kophaa nama haasa'uu barbaadu miti ani yaada keessan illee fudhannaa kottaa seenaa. Maakii akkam nagaa jettanii finne bargaayis argitanii miree amma waan ta'uu qaburraa eegaree mucaa kanaa eegaree uummataati sinigalee wanti mucaa kanaa akka uummata tokkotti dirqama keenya jechuudha. Dirqama keenya mucaa kana dhaabuun dirqama keenya waan isaaf booru isaaf ta'u irratti hojjetuun jechuudha. Ashi iyyaa dubbadhu.
Maakishaa akkam Nagaa. yeroo dheeraa booda wal agarre nagaa jirtaami. Nagaan jira alhamdulillah. Egaa dubbii ijoo haasawatta amma karaa baankiitti jechuun amma haala Itoophiyaa irra jiru hin beeku garuu ani maqaa isaatiin banamuu hin danda'u yoo amma ganzaba illee sochoosuu hin dandeenye. Hin danda'a malee. Oduu akkasi banatee maqaa isaatiin isa gargaaree gaariidha. Birri amma tiktaakii kanarratti miidiyaa kanarratti waan baay'ee argamaara. Namoonni direct isa bira ga'uu dhabuu danda'a yooma karaa namaatiin ta'e. TikTokii mataa ofii banatee akkaawuntii baankiilee kan mataa ofii kana banatee asirra fidee guyyaatti goonee karaa sooshaal miidiyaa kanaatiin illee isa gargaaree ittaan sinii dammoo akkamiin gara OBN namoota bira ga'uu akka ni danda'u oduu karaa kana hunda goonee fi yaada jedhuun qaban. No, EBS TV irratti dhiyaatu qaba. Maaliif jennaan achirratti ispoonsaroota hedduu warroota abbootii qabeenyaan hedduun isa kana gadhaabuu danda'u meeqaatu jira jechuudha. Dhaloota meeqachi gubbarratti nama hedduu achirra waan ta'eef dhimmi isaa kun dhimma akka Itoophiyaatti qabamee jiru waan ta'eef uummanni baay'een sabaa sablammiin baay'een still Oromoo caala sabaa sablammii biraatu irraa dubbatu jira. Achirratti dhiyaatu qaba. Mubaarak kootu seeni Kaalid Finnee kootu seeni achirratti akka dhiyaatu godhuu qabna. Senegal gaddeebisuu hin qabnu. Vaalii inni amma qabu kana bika guddatti akka gargaaramu akka abbootiin qabeenyaa isa gargaartu godhuu danda'u qabna. Ani kana yaadni kiyya Senegaleeme. Abdusee dubbadhu. Wallahi maal inni duraan umuriin hin geenye jedhaniillee yoo didan amma erga baay'ee mucaa Hammaddaa TikTokii nurra cufa Hammaddaa shi dhiifama waliin akka yaadni keenya nu harkaa addamuran. Maki maali beektaa duraan dhuguma utuu inni vaayiraal hin bahini umuriin hin geenye jedhanii diduu ni danda'u warri baankiillee. Amma garuu erga vaayiraal bahee dhimmi isaa waahii uummanni guutuun irraa dubbataa jiraate banuuf ni danda'u akkaawuntii. Maaliif sagalee dhuma uummataa dhagahaniillee dirqama banuu. Maqaa ijoollee sadaniitiin akkaawuntiin banamuu qaba akka yaada kiyyaatti. Maqaa isaa qofaan illee utuu hin taane ijoolleen kun illee warri xixiqqaan sichi guddachuuf deemu maqaa ijoollee sadaniitiin akkaawuntiin banamee Oromoon guutuun sabni Itoophiyaa guutuun achirratti haa gargaaru. Maqaa Kaalidiin qofaa banamu jechuudha kunis akka yaada kiyyaatti tanii miti obboleewwan sadan kanaan maqaan banamee fi namni hundinuu onnee guutuudhaan gargaara akka yaada kiyyaatti gaafas. Yookaan nama irratti ta'e qumatu jetteeyyuu namni yoo sila 1,000 500 400 wanatti haa bahuu wayii godha malee onnee irraa ijoollee bira gahaa ijoolleen kun irraa fayyadamtee ofis eeggat dhaabbattee barumsa si haa barattu jedheen godhu. Har'uma natti haa bahuudhaa bakka hanga danda'e yoo qaqqabees yoo dhiises jedheetuma godha. Amma warri itti dhiyoo jiran kun namoonni ijoollee kana gargaaranii amma baankii geessanii ammuma bananii fi warri baankii keessa amma nama 5,000 kana 4,000 kana keessa warri ijoollee kana gargaaruu danda'u as jala jiraachuu danda'u kan nu dhaggeeffataaraan danuu jiraachuu danda'u Itoophiyaa keessa warra baankii keessa hojjetu ta'uu danda'a. Dhimmuma namummaa qofaaf waa'ee umurii waa'ee ijoollee umuriin jiraan geenye waan argatu hin taane dirqama ijoollee dirqama namummaatiif jecha ammuma akka sirreeffamuuf yoo as jala jiraattan Itoophiyaa keessa warri jirtan warri ijoollee kana gargaartanii amma akkaawuntii banuu fi dandeessan kottaa ol seenaatii haala akkamitti akka godhamuu qabu haala kamiin asuma irratti yoo amma banamee fi dhufe namni baay'een illee waan danda'u gochuu fi danda'a akkaawuntii illee yoo banatan Kaalid amma akkaawuntii mataa isaa dhuunfaatti banachuu qabu yoo bilbila qabaate. Kaalid maal gootanii beektaa EBS TV ላይ መቅረብ ፈልጋለሁ jettee viidiyoo hojjechuu danda'u qabda shi dhimma kan kee achirratti because ati gisee akkas jettee namni hedduun garaa siif laafee waan jiruuf wanti haadhaa nama hedduu burjaajeessaa waan jiruuf jechuun bitoo nutti dhagaamee jira. Achirratti wallahi achirratti yoo bee ana akka maakitti waan biratti ilaana waan gaariitu harkata jechuudha achirra yoo bee. Tokkoffaa maaltu jira maqaa keessaniin maqaa ijoollee sadiitiin obboleeyyan keetii waliin akkaawuntii banadhaa. Warri akkaawuntii umrii 18 malee baasuu hin danda'u yoo haja'an ta'e akkuma Abduseen jetti rakkoon isaa kun laallamee wanti inni keessa jiru laallamee akka maallaqa san sossoosuu danda'u godhuu danda'an si galee. Because ijoollee tana kan guddisu jiru isaa hireen ijoollee tanaa isaa harkatti buutee waan jirtuuf sanirra dhaabbatanii akka maallaqa kana sossoosuu danda'ullee godhuu danda'aniif jechuu haala uummataa ilaalanii jechuudha. Kanaafuu maal jettamee Kaalidati nuti akkana yaadaa jirra akka sabatti.
maqaan akkaawuntii ijoollee obboleeyyan keetii hojii akka banamuuf maal jettaa irratti mee kaasi mootii. kanarratti dursee mucaa kana gargaaruudhaaf bakka kana dhufuu keessanii fi barbaaddanillee mucaa kana egaa isa achirratti dhiyeessuu yaaluu keetiif galatoomin siin jechuu barbaada. Waa'ee akkaawuntii immoo ilaalchisee egaa haati isaallee hedduu dhukkubsattee turtee hanqa kana muluu jechuudha. Maanguddoo biyya hawaasa biyya kanaatu gargaaruu jira. Bukkee dhaabbachuu jira. Osoo isaan hin jirre rakkoon jirtu guddoo ture jechuudha. Hawaasni biyya kanaallee hedduu takka galata guddaa qaban ijoollee kana biraa. Kanaaf waa'ee akkaawuntii illee koreen ijaaramee ustaazaa fi ustaazni ni jira imaama masgiidaa jechuudha. Jaarsoliin biyyaallee jechuudha. Walii galaniiti koreen ijaaramtee koreen namni 5 akkaawuntiin sun banamee jechuudha. Umriin ta'e waggaa 18 gadi waan ta'eef akkaawuntiin dhuunfaatti sii banamuu hin danda'amu jechuudhaan sababa kanarraan kan ka'e akkaawuntiin sun banameef. Kanaaf waa'ee kanarratti immoo bal'inaan ustaazni keenya as jiranii isaa wajjin haasa'iitii siif ibsuu danda'anii jechuudha tokko tokkoon waa cufaa. Inni kun waan biyya jira waan ta'eef waan nu gargaaru yoo jiraate. Harmeen isaa duraan yeroo lubbuun jirtu akkaawuntiin qabdu isiin mataan akkaawuntiin qabdu ture. Kan harmee keetii akkaawuntiin eessa jira? Maal jette? Akkaawuntiin harmee kan keetii yoo ka duraan yeroo jirtu isiin fayyadamaa turte sun maaf isa irratti isin gargaarre sitti kenname? Ni jira. Kanaafuyyuu akkaawuntii sana sitti kennanii jennaan ati hoogganuu dandeessu? Akkamitti danda'a? Hin danda'amu. Mee Abdusee dubbii gaarii dubbataa turte atillee obboleessa keenya Kaadirillee galatoomii namni naannoo irratti karaa fi qotaatiin illee waan gaarii hojjeteera ta'uu danda'a kanaan dura. Amma dubbiin keenya akkas jechuudhaan miti. Ijoollee kana guutumaan guututti gadhaabuu qabna. Daa'imman kunillee boru yoo guddatan wantu isaan barbaachisaa. Karaa namootaatiin wanna gochuu irra kallattiidhumaan ijoollota kana gargaaruu qabna waan ta'eef wanti akkanaa kanneen gochamuu hin danda'amu. Namni mucaan kun gara miidiyaatti beera hawaasni baay'een isa argeera ijoollota kanneen kana yaada keessa galchanii guutumaan guututti ijoollee kana waan gadhaabuu qabnu karaa namootaatiin osoo hin taane isa kana karaa baankota wajjin namoota wajjin mari'attanii wayii. Oon mari'annee dammoo akka mari'attaniif wanta akkana sirreessitaniif kanaan dura harmee isaatii fi maatii isaatiif karaa adda addaatiin gargaaruus ni danda'ama. Gargaartanittanis akka dubbatattanitti. Iyyaasu bar inkwaan isaa waggaa 14 miti. Daa'imaafuu akkaawuntiin banamuu ni danda'ama. Waggaa 18 waan barbaaddetti godhattu jee maatii gaariin akkasitti maallaqa kaa'e jechuudha. Nutu gaafa mana barumsaa jirru buukii banadhaa jaanii waan jallaattii fa'aatti bitannuun waan qoloo fa'aatti bitannu fa'a guuree galchinee dheeyinee fa'a baafannaa bar deemnee jechuudha. Yaa'u seerri amma jijjiiran beeku malee. Ay dubbiin nama hin qubsu. Maaltu jira seetan ustaazonni inni irratti gargaaramaa jiru maallaqa hin nyaatan takkiin hin balleessan jechuu barbaannee osoo hin ta'in nama keenyaatu gargaarsa irratti iftoominaan waan guddaa hin kennan. Dhugaadha. Galee abbaa fi ollaa fi takkiin onkaan ollaa ganda saniitii miti. Osoo obboleetiin haadha isaa dhuftee maqaa akkaawuntii banattee dhufte haboon isaa osoo dhuftee. Akkaawuntii kanarra guuraa jiran namni maallaqa guddaa irratti hin galchu. Because maallaqni shayxaana sagalee nama wallagchiisti. Ijoolleen kunii akka sirriitti gargaaraman akka boorullee waan barbaadan godhatuu danda'aniif akka namnillee waan guddaa amma ustaazonni keenyallee mucuma kana gargaaruudhaaf bira dhaabbatanii jazaa kallaa jennaani isuma gargaaruudhaaf maallaqa achirratti kan guuramu isumaaf yaadanitti waan biraatiif miti garuu nama keenyaatu waan guddaa irratti hin buusneef jechuudha. Mucaan kun akka booru amma maallaqa irra maqaan isaa ka'uu kana laallee malee booru rakkoo hedduu keessa seena mucaan kun. Ilma ijoollee xixiqqishoo tana isaatu guddisaa isaatu barsiisaa ijoolleen tun booru
ijoollee jechuun waan barbaadde si gaafatte jechuudha. Kana fidii, kana bitii, san fidii sin jetti. Ijoolleen akka nama guddaati miti. Waan barbaadde sa'a sanitti yoo hin harkanne hin raarsitiin jechuudha. So waan barbaade yoo godhuufi baate ifitti gadda. Haadha yaadataa waa meeqaa jira daameej ta'a jechuudha. Akka akkas hin taaneef maqaa isaatiin banamee boru hojii gaariillee hojjetee waan barbaadeen ijoollee kana akka guddisuuf barbaanneeti jechuu barbaadeeti. Ustaazalleen dhufanii mee kanuma dubbiin bakka maaki. Aye bagana gaan. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bagana gaan no ideni. Asa keessan xumura irrattiin dhagaadhaa ture. Waan gaariidha haaftan. Ijoolleen namaatu tartiiba qabsiisaa namarraa dhalatti namaa wajji jiraatti namni namumaan nama ta'a bakka jirutti nama jiraachuudhaaf namni namatti haajama akkasuma rabbi rahmataa godhuu fi jannata rabbi haa qaranneessu haadha isaanii gaafa lubbuun jirtus ofiif mudhii hidhattee ifaa jedhaa turte lafaadhaa turte bakka nuti agarrutti itti lafaadhaa turte ijoollee tana jechuudha. Alhamdulillah rabbiin lafatti hin dhiifne carraaqqii ishiidha. Ifaajee osoo kopheen kaahatin ishiin kuduraa baattee guddisaadhaa turte san. Rabbi lafatti hin dhiifne hafalee fi jira jechuudha inshaallah. Ta milkooytee galma geessuuf rabbi haa godhuu fi asirratti wanni isin hubachiisuu barbaadu karaa keessaniin mee wanni isin irraa hubachuu barbaadu jechuudha. Karaa keessaniin haala kamiin ijoollee tana gargaaruu barbaaddan maal irratti gargaaruu barbaaddanii amma namni hedduun kun namaa karaa keessaatiin nuuf dawwalanii onlaayinarraan warri nu dubbisu ni jira. Kanaaf warreen nu dubbisu kana hundaa'uu deeggarsa wal fakkaataadhaan yoo dhufanis deeggarsa qabatamaadhaan lafa ga'e amma waan akkaawunti irratti darbamuun alatti jechuudha. Deeggarsa dhaabbataadha ijoollee tanaaf wanni nuti barbaannu ammaan ta'e. Deeggarsa dhaabbataa gaafan isiniin jiru akkaawuntuma qofa irratti waa buufnee maallaqni qofti argamu osoo hin taane waan argamu saniinis waan dhaabbataa hiree ijoollee tanaatiif boru fuulduratti bu'aa yaada malee namni gartee ijoollee tana irratti dagatu tokko ta'u uumuudha karoorri keenya jechuudha. Nuti koreen bakka tanaa anarraa jalqabee koreetu dhaabbatee jira jechuudha. Fooshaa ganda keenya bulchaa gandaati jira abbaa fooshaati jira ani imaama maziidaati akkasuma jaarsoliin ni jiran jechuudha. Dubbiin teessan dhiifama Khalid as bahii namni akkasii arguudhaaf warri si gargaaru barbaadu baay'ee jira. Maybe as keessa abbootii qabeenyaa jiraachuu danda'a keessaan booda nu dubbisuu danda'an si harkanii keessaan dubbisuu waan danda'aniif as mul'adhu ishii. Bakka daa'imaa kana taa'eeti. Daa'imni tiktaakii ilaawun na jedhu. Ayyee itti fufaa dhiifama ustaaza. Kanaaf wanni anilleen isin gaafachuu barbaade nama karaa deeggarsaa as dhufu kana haala itti isa deeggaran hubattanii mijeessuudha moo wanni isin godhuu barbaaddan moo jalqabumaa nama harkitaniiti nama sangamana fiddanii isa iyyaafattaadhaa jirtan waan jedhamuun isin gaafachuu barbaade isin irraa hubachuu barbaade. Kan lammadaa immoo akkaataan deeggarsaa karaa koreedhaatiin ammaaf hanga gartee wakiila tokko kan nuti itti amannu hawfiifilleedhaa irratti toohannu nama itti hirkifnu tokko goonutti ammaaf namni deeggarsa kana irratti alaafii ta'ee isaan irratti illee alaafii ta'ee harkaa qabu amaanaan haadhaatis kan irra jirtu numa kaas jiru kana jechuudha. Wanni isin hubachiisuu barbaadu kanaaf karaa kamiin isin maali wanni isin deeggarrume wanni ijoollee tan akka gargaartaniif haala isin mijeessuu barbaachisu gara keessaniin maali akkaawunti irratti amma fakkeenyaaf guyyaa jalqabaa akkaawunti 2 banne nuti koree taaneeti malee silaa isa qofaaf banuu barbaanne waan kana nu qofaa miti barsiisonni isa qoran sun ni jiranii waajirri barnoota kutaa magaalaadhaa kan gartee waa'ee qormaata irratti taatee kana hordofe sun
ka'umsa jalqabaa ka taasise isa jechuudha. Nuti asii reefka haadha isaa geggeessaa turre wayita sanitti. Haa akka inni deemee fatanaa seenu ka taasise nuyi. Ammoo gaafa inni achi dhaqee fatanarra taa'ee imman buusu san warri achi jiru barsiisonni barattoonni namni rakkoo takka hoggaa arge waliif dirmata waan ta'e achitti warri hirmaannaa godhe isaan waliin deemnee mana baankiidhaa 3 dubbifne duuba. Mana baankii 3 keessaa manni baankiidhaa 2 ishii jee nu faana akka inni akkaawuntii banuu kophaa banuudhaa miti. Numatti dabalamee anaa fi namni tokko jira isa faana nam 3 taanee akka akkaawuntii bannu mana baankiidhaa Siinqee fi Awaash qofaatu hayyamanuu godhe. Nigdi baankiin gonkumaa nu didde jechuudha. Waajjira barnootaatirraa waraqaa deeggarsaa itti barreessinee dadhabne karaa adda addaatiin deeggarsa gaafachaa turre umriin isaa 14 waan ta'eef fudhatama hin qabu waan jedhamu nu dura dhaabbatan duuba warri nigdi baankiidha. Kanaaf namni hedduunis nigdi baankii nu gaafachaa ture. Kophaa isatti baafnee nuti maallaqa akkaawuntii isarratti buusan koree taanee hoogganullee numa danda'ama ture. Walaakin wanni gartee akkaawuntii tana waloodhaan baasuu barbaachiseefi hanqa inni umriin isaa maallaqa sochoosuudhaaf gahutti haala kanaan yoo gargaarsi isaa kun walitti qabamee boru ol guddata namni kuni yoo rabbi jee boru ganama rabbi umrii adeereessu qabeenya kun kanuma isaanitti ta'a jechuudha. Ka isaatii fi ka daa'imman kana har'a jireenya mataa isaa qofaa miti Khaalid dirqamni isarra jiru jechuudha. Jireenya daa'imman lamaaniitu isarra jige. Alaafinnata fuudhuun dandeenyeetu isa qabate. Alaafinnata namni guddaanuu haati sunuu itti mudhiidhaa citaa turte jechuudha. Kophaa ishiidhaa hireen kophaa muddee kophaatti rakkachaa turte san har'a isarratti hafe waan ta'eef kanarratti immoo wanni nu deeggaruun barbaachisu deeggarsa dhaabbataa waan arruma qofa qarshii deeggarreetuma gallee irraanfannoo son ta'in hanga mucaan kun bakka gahee nama jabaa ta'ee barnootaa fi bultii tanaanis cimee dhaabbachuu danda'utti deeggarsa dhaabbataa akka deeggaramu barbaannaa namoota isin jalaan isa deeggaruu barbaadullee wanni nu hubachiiftan kana jechuudha. Akkaawuntii tanarratti waan buusuu barbaachisaa buusu lakkisanii miti yoo jee kan mana tokko godhuu fi danda'u yoo mana godheef yoo kan barnoota ijoollee tanaa 3 ifirratti fuudhee hanga isaan xumuranitti ittiin fufsiisa jechuu ka danda'ulleen karaa saniin akka itti dhaamsa itti nu dabarsitaniin isinitti himuu barbaadan. Hayyee galatoomaadha yaada keessan dhageenye jirra. Nuti akkana isa finneef akka nama tokkotti nuti maybe nu beekuu dandeessanii maybe nu beekuu baasuu dandeessanii dhimma uummata irratti hojjannaa gizee hedduu uummata keenyaaf sagalee taanaa karaa kateellee uummata irraa ifii keenyaas waan qabnurraa goonee uummata irraa sassaabnee nama hedduu bira dhaabbannee turre jechuudha. Akkuma Khaalid kan arginetti uummataatu gaafa ture Khaalid fidaa jaani gaafa duraa irraa dubbatuun ture mana kanatti na erga san booda ammoo akkaawuntii ustaazotaatiin nama maqaa nama 3tiin akkaawuntiin akka banamee jiru Facebook irratti namoota gurguddaan maxxansee arkee maal jechuu barbaadeeti alaa kulli haal akkaawuntiin isaa umrii 10 gaama seerri yoo jijjiirame sin beeku ergan biyyaa beekan yoo jijjiirame beeku duraan nuti mana barumsaatti osoo umriin keenya 13 14 hin gahin xixiqqoo taaneeti ofii isaaniitiin mana barumsarra deemanii baankii nu banu turan. Mannummaan baankiitu mana baankii ijoollee xixiqqishoo umriin isaanii 18 hin gahiniif ol kaayyadhaa boruuf isin fayyadan hunjaaniiti qarshii 20 afaan duraa fuudhanii baankii nu banu turan. Akka maallaqa achi kaayyannee waan haati teenya jallaattii fi waadhaan jette kana akka achi maallaqa quxxabaa jedhameeti quxxabaa baradhaa jaanii takkiin immoo boruuf ol kaayyachuu baradhaa ja'anii tu namaafuu baankii banuu turanii. Arra mucaa rakkatee
haati isaa duutee rabbi rahmata haa godhuu fi reefka mana haadhaa mana kaa'ee qormaata dhaqee qoratamee dhufe. Kanaaf baankiin akkamitti banamuudhaaf akkamitti didan maaliif didanii akka baankiin tokko qofa kan magaalaa san keessa jiru. Lammaffaa mucaa kanaaf sagaleen eenyutu muyiti irraa dhiifama sagaleen deebi'a. Arra mucaan kun akkaawuntii isaati yoo banameef isin dhugaa dubbachuudhaaf mucaa kanaaf dhaabbattanii jirtan mucaa kana madditti illee argamtan isintu waa godhaa isintu waa balleessaa osoo hin tahin ummata keenya kanaatu gaafa waa gargaaru warra isa maddii argame miti haati obboleetiitu yoo dhufte obboleetiin haboon isaatu yoo dhufte maqaa kiyyaan akkaawuntiin baname buusaa fi sila haboo barra haboo jechuun bar obboleetii haadhaatii mire isiinillee obboleetii irraa du'ee misila osuma dhufteewu namni kun iftoominaan maallaqa guddaa hin buusu. Gargaarsa keessatti illee hojjechuu ture. Waggaa dheeraa miidiyaa kanarratti waa'ee hawaasummaa kanarratti hojjechuu ture. Maallaqa anqa yaaddame kan dooraala kuma kan nu barbaade 100 faa kanna jechuu. Wanni kun isa bira ni gaamu hin ga'u waan jedhame yaadee jechuu isin galee. Kanaafuu tajaajila keenya dhiifama maqaa isaati yoo baname innillee fayyadamaa maallaqa guddaa harkatuu danda'a tokko. Maallaqa guddaatu abbootiin qabeenyaatti illee buusuu danda'anii mucaan kun ammas akka Oromootti osoo hin ta'in akka Itoophiyaatti dhimmi isaa dubbatamaa jira. Miidiyaa gurguddaa dubbataa jira. Dhimmi isaa kun gabbuus hin qabu. Still miidiyaa OBS EBS irratti illee akka dhiyaatuuf sagalee uummanni kun akka ta'uuf EBS irratti dhiyaatu akka qabu achirratti illee abbootiin qabeenyaa waa beeksifatu baay'ee waan jirtuuf isa kana maybe anaatu sponsora ta'ee anaatu barsiisa warra jee fudhatu jiraachuu danda'a. Waan kana anaatu godha warra jee fudhatu danda'u jira. Maallaqni kophaatti taa'ee sponsora biraatillee abbootii qabeenyaa dawwalleellee ta'an meeshaan maqaa isaanii goonellee taanu akka ijoollee tana bira dhaabbatan ummata waan dhagaaniif ummanni gabbee akka sagalee taanu godhuu dandeenya jechuudha. Saniifuu maqaa isaaniitiin akka banamuuf immoo baankii sanillee gaafadhaa ummanni